Koi. Angga so asiti ko. Akkam ture isa dubbiin hedduun hangalee daangaa liyyuu haayilii Somaaleetiin ajjeefamte mi? Yaa osoo hubatiin akka walitti laayinii fi mijee naa himi. Hali kilili aforshani. Somaliin daangaa Dirreedawaa buutee si warra isaanii duraanuu kana duraas mucaa obboleessaa irraa du'e irratti eeffatanii rasaasa sadiin ajjeesan rasaasa sadiin. Achirraa micoon tun sabboontuudha. Nama hedduu uummata keenya bira dhaabbachuu ture. Mee fidi suuraa gosa kana maxxansa. Qoy singarsa yaa Oromoo wallaahi ulfa Dabeen turaa suuraa isiitti irraa qabala. Baatii ja'a yaa akkan dhageetti yoon dogongore na sirreessa ilmoo Yaa turaa galchidha. Maakii dabeen turaa galchi. Tole ayyee ergatee Suuraa isiif irraa qaba waa'ee kan hunda qofa qaba dabeen turaa galchidha. Lakkoofsa 5 daaddoo tura. ijee Muliisaran qabdu isa mana kana. Kanaafuu maal goona seetanii namni 700 kuni faayidaa waan takka gochuu qabna. Hundi keenyaa piroofaayila ni hojjannaa har'aa fi boru keessatti marii xiqqishoo waljoollee walitti qabamne piroofaayila ni hojjannaa piroofaayila warri geema hayya godhatanis 7-2-3 kanarratti hojjannaa jechuudha faamiliin billaachaa jechuudha. Tole viidiyoo gizeen hojjedhu riipoosti gootanii duwiit gootanii hundi keessanuu waan dandeessan gootan feemasa ta'uu qaba dirqama feemasa ta'uu qabdan nama tokkoof sagalee ta'uudhaaf namni 5 yoo kan isin hordofute namni 5 suni waan kana yoo dhaggeeffate nama 5f dabarsa jechuudha namni 5 ammas namni 5 yoo dabarse nama 10 akkasii baay'ate jechuudha dirqama nama hedduu tokko miti barka waan kana gochuu qabu hundi keessanuu godha riipoosti isiniif godha kanaafuu kanarra hojjannaa torbaan kana keessatti jijjiirama waa'ee isii qofa miidiyaa kan akka goonuu abdiin qaba hin goonas dammoo tolee faamilii hayyee warri jettan lakkoofsa tokko barreessaa na walii warri deemuu dandeessan hin deemna obboleettii teenya dubartiidha ilmoo ulfa ji'a 6 lakkuu garaa qabdi lubbuu 3tu badee jechuu ammas biratti namni irraa dubbatee hin jiru dhimmi dubartoota irraa dubbatee hin jiru dubartoonni sagalee ta'eef hin jiru namni akkasi dhagee hin jiru kanaafuu nama hunda dhageessisnee obboleettii teenya tanaaf sagalee taane yoo sagalee illee dhabame ilmaan waan qabduuf waan tokkollee akka godhamuuf jechuu ilmaan isiisaniif hayyee akkasi MJ miseenjeraan ergi suuraa Qabne sun ilaalu jiraaf jechuudha takka. keenya hin barbaachisu bar mariinuu MJ nutu yoo goone barni deemnaa bar viidiyoo takka hojjannaa bakka nama hunda bira ga'ee bar MJ ijoollee suuraa qabdu galchina bakka hin dararamiin No, damin tura ni qaba achira ni qaba jaanii na fakkaatti. Mee damin tura lakkoofsa tokko barreeffadhu. Ni qaba arsunaan ni qaba. Ni moga akka guyyaa sunaan sunura gattiin irraa cufanii mi. Hinjiru natti fakkaata namni suuraa qabdan hin jirtu amigoo as jira jirtaa hin qabdu suuraa amareef gisee komantii barreessee argeen ture. Kunuuti damin turaan argee. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كم جرت النقافيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. well done brother thank you ادو قالتوني وما كان ولي على ندو تر ماكي كم نقافيه ده بقى جرات بريتي تينيا وقاعد جيتي كبنكا جبنا في اوفسايد دو برباجي صح
jabduu akkasii ta'e obsa nama barbaachisa jechuu barbaadeeti. Hawaasa akka hawaasa Oromoo kana keessatti waa hundinuu hammaan tana feezii adda addaa keessatti dabruu jirra jechuun barbaadeeti. Akka nama hundaatti walla ji'a tokko oli akka mataa kiyyaatti maayikii illee arginee ijoolluma teenya dubartiis taatee ta dhiiraatis isaanii waan kana godhatee ol baafatee irraa dubbatu hin argine du'a hamaa sila akkuma dhaloota namaatti beektaa waan mirga namaati. Mee wannaan godhaa eegaa. Suuraa alaabaan qabni san godhaa tiktookiin hin buusa. Mana kana alaabaan adabee jira. Tamaatii isiitii wajjin obboleettiin sii jirtu tokko ijoollee sii. Kophaa isii godhiti iskiriishuutaa godhan ijoolleen hundi isaanii amma irratti hojjenna. Irra hedduu immoo ijoolleen way anuun hin qabaa bara irratti viidiyoon hojjedhe jee kaleessa buufadheen ture qoy yaadadhe. Anoo kami? Kuno yaadadhe viidiyoon hojjedhe jee irra buusee. Bareeda laala. Amirra keessee kun Dimitira. Kunooti. Mee kan Dimitira mul'ata na fakkaate na caalame. Kunooti obboleettii teenya tana gaayis. Haala hamaan ajjeefamte. Kunoo footoo kaafadhaa hundi keessanuu. Dimitira osoo ibsitee mee waan jiru. Obboleettii teenya sanii nama Oromoo kana bakkuma hundattuu naannoo yuunivarsiitii sanitti nama jabaa turte. Nama warraa isaa ummanni Oromoodhaa geggeesse kan bara torba dura deeme sanillee warra hangafa keessaa isiidha. Ijoolleen ammallee ganda abdii buruu ganda jedhamu jira. Ganda abdii buruu sanitti gandi suni ijoolleen Oromoodhaa tanii ichi qabamte sababa malee mana hidhaatti amata 25 faa ama 30 faa abbaa fi ilma 3 faa waliin hidhanii akkasuma jiranii ganduma sanitti deebi'anii ganda lafa tanarraa ka'aa janiin lafti kun keenya. Lafa kana lafa naannoo kililii 5 jala seenaa jirti. Qe'ee sanirraa akka jijjiirratanii itti dubbatamaa ture jechuudha yeroo dheeraadhaaf. Uummata keenya gahaa lafa sanirratti lafa abakaafoo isaanii lafa abaabuu isaaniiti guyyaa immoo dhukaasnitti dhahamu sanii dura torbaan 2-3 bulchiinsatti himachaa turanii akka poolisoonni naannoo kililii 5 dhufee isaan doorsisaa jiru. Akka deddeebi'anii ganda sanirraa illee akka jechaanii jiranii lafti suni misoomaafis akka barbaachifamtutti lafti immoo kililii 5 jala waan jirtuuf namni lammii biraa ta'e achirratti haqummaa qabaatee jiraachuu hin danda'u jedhaniiti. Itti deddeebi'anii turanii bulchiinsa Dirree Dhawaa deddeebi'anii himachaa turanii. Gaafa kaan immoo isiin akkuma abbaa siitii fi maatii sii ilaaluuf jedhaitetti eeggatanii dhawanii jechuudha. Rasaasa 3 dhawan. 3 mataa keessa dha'e. Rasaasa 3 isii dhawanii. Rasaasni 3 mataa keessa dha'e. Ulfa qabdii ulfa ji'a 6 garaa qabdii ulfi isii lakkuudha. Lakkuu sanii wajjin ajjeesanii isii wajjin nam 3-4 madaa'amtu madaa'e ijoolleen dhiiraa. Ijoollee 2 qabdi. Obboleettiin teenya ijoollee 2 qabdi. Ijoollee 2 sanirraa isii fuudhanii jechuudha. Oromtittii jabduudha turtees. Nama Oromoo tana Dirree Dhawaa keessatti ijoollee fagoo dhuftee qubattu. Tanii barnootaaf ichi dhuftus akka gartee lafti sun lafa isaanii taate. Qe'een sun akka qe'ee isaanii taate nama godhaa ture. Nama warraa isa san keessatti illee qooda fudhachaa ture. Lafa tana fudhachuu barbaadan. Ganda abdii biroo sanii egaa magaalaa Jaldeessaa illee labsatanii booda ganda
amma waan dhiyoota na labsan sanii fi isiin waan san keessatti marmarsaa jedhanii maqaalee jijjiirratanii amma arra kaleehu hogganoonni achi jiru ganda san dabalatee direedha waan dabalatee akka gartee naannoo kililii shanii jalatti achi taate jedhanii Oromoo akkasitti ture. Ji'oo teenya tana akkasitti jeesanii kun siyaasaa miti. Lubbuun namaatii fi lubbuun lafaa dubbiin lafaatii fi dubbiin lafeedhaa siyaasaa ta'uu hin dandeessu. Waan namni hundi iyyuu qabu jechuudha. Addatti immoo dubartoonni wabiin akka hin jirre qe'ee teenya san keessa. Deddeebi'amee yeroo adda addaatti galtee hamtuun akkana deddeebi'amee daraafamaa jira. Namni kun akkas hojjefamaa jira. Yeroo muraasa takka isii dura obboleessa keenya abbaa ilmaan sadii mokkana nama Muraad jedhamu magaaluma san keessatti ajjeesanii namni sunis haqa dhabee ajjeesuu qofaa miti foon isaallee jijjiiranii turanii jechuudha ganduma san keessatti. Kanaaf dirqama mirga dhala namaatiif lubbuu keessaniif maqaa keessaniif waan falmachuu qabnu jechuu barbaadeetiif bileetii. Dubbiin bakka kana dubbii hamtuudhaatu bakka dirreedhaa warra deemu jira. Lafti sun lafa teenyaadha. Falmaa lafaatiitu qe'ee san irra ture. Nasiyaan Oromoodhaaf duuti. Oromoo ta'uu siif ajjeesanii. Isii qofaa miti ganda sanillee qe'ee sanillee gubanii osuma humni addaa achi jiru poolisiin waraanni federaallee achi jiru beeyladaallee gayyaasanii kaan qalatanii kaan guratanii deemanii re'eeleef waan akkanaa qabanii waan akka re'eetiif hoolaadhaatiif kanallee ni qabanii beeyladoota adda addaas ni qabanii ganda sanii ichumatti fudhatanii nyaatanii deemanii tuffatin irraa dheengadde dhufanii ollatti qarshii 100 kennanii fi deeman nama kennan beeki ijoolluma hulaa dura jirtutti waa kennanii deeman namni namatti silakkaa'u jiru jechuudha. Oromoo taatee lubbuun Oromoo waggaa duute namni nama silakkaa'u jiru bulchiinsa keessatti. Kanaafuu hayni nama keenya akka ba'u hayni lubbuu sadii akka ba'u lubbuu sadeen kana keessa ammoo lubbuun lama warra addunyaa tolullee ta'uu danda'an ture warra biyya saniifillee toluu danda'an ture. Haala akkasii keessatti obboleettiin teenya duutee jechuu barbaadeeti. Kanaaf viidiyooleen daddalagamanis jiru. Viidiyoo sanirraas wantoota irra barraa'ee fi dhugaa bakka kana jirtu wal qabsiisee maakii waan san walitti qabadhaa. Viidiyoo irra dalagaa hayni kun bahuu qabaa jechuudha. Nasiyaan kan duuteef Oromummaa siitiif duute. Kan amma rasaa sadiin mataa keessa dhahanii. Rasa sadiin akka waan amma fakkeenyaaf yoo yaa'iin kaate haa rasaasni nama dhukaasan tokko nama numa dhaawame uummata ganda keessa dhufanii ganda qubatee jiru ganda nagaa keessa dhufanii rasaasa banan humna addaa dhufee rasaasa bane humni addaa waggaa dhuftee rasaasa bantu sani isii dura dhaawanii yuula moggaa taani jirti moggaa bakka lollitti rasaasni duratti dhuka'ee fi bakka isiin jirtu adda adda isii nama aggaammatee isii eeggachuu jiru jira jechuudha. Rasaasa Sitti isin dhaamti manuma isii bira moo bikka biraa ture? Mana abbaasiiti. Manuma abbaasiiti dhaamte jechuudha. Akkasumatti mallee obboleettiin fi haatilleen abbaalleen namni jaarsisii kan guyyaa san hidhaa turelleen ammallee hidhatti deebifamee waan jiru jira dubbii mirkaneeffannuu malee jenneeti irraa callisnee kaleef kana. Kanarra jirra kana Oromoon akka dhaga'u Oromoon akkuma gartee daangaa Jabuutii irraa Finfinneetti falmannu daangaa Sudaan irraa Finfinneetti falmannu dirreedhaa keessattis akkasumatti falmachuu danda'uun nurra jiraa jechuu barbaadeeti. Rasaasa sadiitti deebisanii suuraalee akkam suukannooytu kan isin warri dubartii fayyoo harkitanii hedduu gadditu suuraa mana himaa gaggeessanii booda kaafamte wallahi waan hedduu nama gaddisiisaa jiraachummaan keenya waan hedduu nama sodaa qabnu jechuudha. Oromoo taatee ganda san keessatti deemuun ammaa tana akka gaafa jalqaba jaarraa abbaa gadaa afaan qabsoo eegalanii
Haati Oromoodhaa ganda san keessa achi deemtee ajjeta 3-4 ganda akkatti qaxxaamurtee yoonii fi waa fudhachuu dhayte bishaan waraabbachuu dhayte dargaggeessi Somaaleedhaa tumeeti boochisee mana galchuu jira amma yeroo ammaa kana jechuudha. Yeroo ammaa haasa'u. Haala kana adda addaa keessiira. Ustaad Muazzin Fatiillee ol naqi. Kanarratti marii fi haala kan akkamitti falmannaa kan jiru irrattis walitti qabamnee bakka jiru jira bakka sanirrallee qelfama jiru waan hubattanii waan isin biraan geenya viidiyoolee ammallee karaa obboleeyyan keenya miidiyaan haasofisee jira miidiyaalee haasofisa walitti qabnee karaa Facebook yoo argite maakii ana jalattis hedduu share godhee jira forward si godha. Ammas namootni akkana jettantu jira. Dhugaadha jechuullee dandeessan ayileen waggaa dheeraa akkan uummata kiyyaaf sagalee ta'etti wanta sagaleen irraa ta'ee bu'aa harkane tokko illee hin jiru. Garuu waan tokko jiru wanti isin hubachuu qabdan. Nasiyaan ilmaan qabdi ilmaan isiitu jira. Ilmaan isii san dirreetti dhiistee deemte sagalee ta'uun kun waa lamaaf fayyada. Sagalee ta'uun tokkoffaa dhiiga isii barbaadu. Yoo dhiiga isii barbaanedha yoo dhiigni isii bahuu baatellee lammaffaa akka ijoolleen isii sun gocha isii irratti ga'e ijoolleen isii irratti akka hin geenye ni godha. Sagalee nama hedduu tokko warra isiitis ilmaan isiitis akka kabajanii dirree dhawaa keessatti jiraatan godha jechuudha. Hedduminaan akka nama qabdu akka namni jiru sagalee nama hedduudhaan waan sanni godha. Yoo garuu du'a isii kanas wareegama isii kanas callisne ilmaan isiitis achumaan fixanii jechuudha. Kana wanti isin hubachuu qabdan sana jechuudha. Namni gaafa lafaa olkee iyyee lole bakka nama ni qabdiin ammas biratti nama ni qabdiillee ni jaame jechuudha. Warra isiitiifillee ilmaan isiitiifillee sagalee ta'uun dhiiga qofa barbaadu miti waa meeqaatu jira laata. Nama qabaachuu isii garsiisuu qabna. Akkasitti beekuu qabdan. Hanqa dhimmi dubartoota gabbahee deebisaa waan tokko kan nuti ittiin dhiisnu jechuudha. Waan ani viidiyoo isinii hojjedha. Viidiyoo sanuu duwit godha share godha warroonni immoo hojjechuu barbaadanillee hojjechuu dandeessan hundi keessanuu keessaafuu dubartoonni irratti hojjedha akka malee dubartii hedduudha ammas miidiyaa kanarra fatii carraasii kanneetiin jira. Wama tokko jeetiin fatii dabarsaa dirree dhawaan torbaanuma gabaabaa dura ajjechaa siisan dura falmaa shiitaatiif namni Finfinnee irraa qabamee akkachi deebi'ee ni beektan. Girgirii hangamtuu dhaabamee ni beektanii jechuudha. Lubbuun namaa garuu lubbuun namaa waggaa isin jennu lubbuun Oromoodhaa wabiin qabdu jechuudha. Waggaa na yaasa keessee qoy viidiyoo keessatti sanni haasawa. Yes. Muciyyoo sanii yoo laaltanii hanga kaawunsilii yaamamee kaawunsiliin sun dhufee achi kaawunsilii irratti taa'ee dubbiin godhamtee muciyyoon numaahuu dhageettii biraa argattee mana marii isaanii keessa